Hai akkam jirtu qaqqaaliif gaggaarii ilmaan Oromoo nageenyi koo kan jaalalaa kan kabajaa bakka jirtan marattuu isiniif haa ta'u akkam jirtu nagaa keessanii ani nagaa guutuun qabaa galanni waaqayyoof haa ta'u isinis bakkuma jirtanitti nagaa fayyaa akkanaaf qabdan abdii guutuun qabaa. Egaa viidiyoon kun viidiyoo guyyaa sadii duraadha. Osoo hawwiin hin deemin dura viidiyoon kun egaa yeroo ta'e wayyaa afaaniin hawwiin buna danfisuu hin dandeessi hojii hin dandeessi taa'uu hin jaalattu hawwiin jedhee dudubbannaani araasii faadhisu akkamitti daa'imni waggaa shan fixxee waggaa ja'affaa seenaa jirti hawwiin ja'affaan ishii faasigaa dhuftuudha. Yaa ugaama shanum keessa jirti haa jennu akkamitti daa'imni waggaa shanii buna sii danfisti ajaa'iba jettanii. Egaa viidiyoo siniif waraabaa yeroo ishiin buna danfistu guutummaa isaatuman jedhu hawwiin wajjiniin gargar galle jechuudha. Hawwiin amma armee koo biratti gaggeessan jira viidiyoo arfaffaadha waa'ee hawwii. Viidiyoon kun viidiyoo arfaffaadha. Namoonni baay'een keessanii hawwii baay'ee akka jaalattan nan argaa. Koomentii irraa argaan jira baay'een keessan hin jaalattu. Egaa ani maalan isinii ibsuufini daawwattoota keenya hawwiin haadha ormaati ati kannaan jettanii ani haadha ormaa miti haadha ishiiti. Hawwiidhaaf haadha ishiiti ani mucaan kan kiyyaadha. Haadha ormaas miti miidhuufis miti garuu jalqaba irratti gaa viidiyoon kana keessatti immoo yoon isinii deebi'ee yeroo ati waan ta'e wayii hojjettu taa'uu hin jaalattu si rakkisti. Waan ati hojjettu hundumaa waan ati gootu hundumaa nan godha jetti hawwiin jechuudha umurii ishee kanatti. Amma akkuma argitanii sammuu ishii eegii maaf akkas gootaa maaf akka haadha ormaa gootaa maal jettanii yoo sammuu ishii nan eegaa sammuu ishii wanta miidhe hin jiru garuu immoo sababni hawwii fi ani gargar baanee fi hawwiin armee koo bira dhaqxee bakki ishiin dhaqxeesi bakka gadhee miti haadha koo bira. Hawwiin kan gaggeesse haadha koo birattiidha. Sababni isaas immoo kun akkuma argitanii hojii kamiyyuu waan inni hojjedhe waan humna ishiitiin oliillee yoo ta'e baruudhaaf baay'ee tokko ariifatte akkuma argitan amma sanyii raafuun tuma jedhee eelessi liffadhe jedhee sanyii raafuun tuma jedhee gadi baafannaan sanyii raafuu kana tumu malee jette. Kuni viidiyoon kun guyyaa sadii dura itoo ishiin hin deemin duratti sana booda hin tumtuun jedheen. Yeroon hin tumtu jedhuuni hin dallanti boof kaatii hin booyin jedheetan itti kenna jechuudha. Innaa ishiin innaa dadhabde ofiinuu lafa keessa jedhee kunoo kaatee maal ilaa dhugaa kaateetu waan babbade immoo ilaaltee sirreessiti. Kuni sammuu ishiitiin malee ana ajajeetee miti jechuudha. Dhimmi immoo ishiin ilaaluu feestaalii waan ta'e achitti argiteetu ani zimmee dhokadhee waraaban jira. Feestaalii waan ta'e argiteetu madaabaraa qoshashaa keessa buustee dhufte. Inni akka turte immoo ammas immoo kaateetu gibbii keessa ilaalte waan ta'e wayii goote jechuudha. Egaa sammuun ishee hojiidha bakka. Hojii teessuma kana teessee nama laaluu yookiin akka daa'imaa taphachuu maalii kana hin jaalattu. Akkuma argitan egaa dhugaa dubbachuudhaaf ani boodantu madda jedheetanii naafa qaqamu haduutti jedhee ala baafadhisanii raafu. Ishiin immoo maal gootee mooyyee fuutee makkatumaa fuutee feestaalii suuqii keessaa fudhattee kun haala kanaan tumtee itti naqxe jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf. Egaa dhimmi immoo ishiin harmee koo biratti galteef isinitti viidiyoo hojjedhe. Mucaa keetii immoo bilbilatu si caalaa maal jettanii yoo mucaa kootu naa caalaa. Akkuma argaa jirtan egaa taa'ee umurii kee kanatti hin hojjetin yoon jedhee hojjechuu malee taa'uu hin dandeessu. Wanta ta'e wayii dhiisi yoon jedhes dhiisuu hin dandeessu. Sababuma kanaaf amma waggaa tokko harmee koo bira haa teessu jedheetani malee jibbeetii miti ijoollee maal taatan ijoollee nagaa buusaa jibbeetii miti namni hin jibbamu daa'ima ofii miti innumti kan hormaatuyyuu namni hin jibbamu garuu nagaa buusaa ani baay'een isin jaaladha. Otoo wanna barbaaddan jettanii ila argitanii ila feestaalii biddeenaa miicee afannaan immoo inni bu'e amma immoo otoo tumtuu ulutaalte feestaalii sana immoo fuutee dhufti. Taa'uu hin dandeessu amala ishii keessaa argitanii. Amala ishii keessaa taa'uu hin dandeessu gonkumayyuu. Innaa nagaa buusaa. Akka hawwii jaalattan baay'een nan beekaa galatooma ulfaadhaan isiniin jedha. Egaa akka daa'imummaa ishiittis immoo waan nan miidhe hin jiru. Nagaa buusaa ila isin nagaa buusaa waan hundumaafuu nagaa buusaan isiniin jedha. Kun akkuma argitan susukkuumni argitanii.
Insa sokkomti harka isheetti sokkomti maal taa'uunuma hin jaalanne walumaa galatti isiniin jedha. Egaan mee viidiyoo itti aanus nan dhufa waan ta'eef biyyallee dabaatee baay'ee tokko rakkisaa jirti haadha tiyyaa bicha egaa maal akkan godhu viidiyoo inni isinii dhufa fayyaa nagaa naa ta'a.